Shamaana gaa akkam jirtan hordoftoota Naas Dream TV. Akkuma beekamu qabxiiwwan muraasa tan miskiinni waa'ee maallaqaa hin beekne tan tujjaarri garuu beeku waliif himu. Qabxiiwwan kana keessaa tokkoffaa miskiinni jalqaba maallaqa harkateen wantoota barbaade bitate. Fakkeenyaaf TV, iPhone fi kan kana fakkaatan bitate. Garuu tujjaarri invest first. Tujjaarri kallattiidhaan maallaqa keessaa keessa dhufe gara uffataa, meeshaa manaa, biliklikii garagaraatitti bitutti hin deemu. Invest jechuun maallaqa fuutee facaaftee akka boqqolloo mataa tokko facaaftee hodduu irraa harkattu jechuudha. Facaaftee magarsuu jechuudha invest jechuun. Miskiinni focus on saving. Saving irratti hundaa'u. Saving nama tujjaarsu. Saving sistema old systemii sistema dur kan gaafa duran dabre yoo ta'e malee amma nama tujjaarsu. Especially biyyoota qaala'insa jireenyaa dijitii sadii ol dabaree jiru keessatti tujjaara saving nama tujjaarsu. Invest godhi maallaqa harkatti fuutee wayirratti invest godhuudhaatu nama tujjaarsu. Kun amala miskiinaa fi tujjaaraati jechaadha. Hariiroo miskiinaa wajjin qabaachuu. Miskiinaa wajjin hariiroo qabaachuu jechuun namoota yaada negatiivaa qabanii wajjin hariiroo yoo qabaatte yoo ati nama tattaafattee guddinaaf sossootullee ta'e nama saniitu amaloota isaa biyyaafa isaas dhaalchisaa jechuudha. Should have to hang with positive and motivated people. Namoota gartee positive taniif nama kakaasu wajjin yoo oolte isoon jaalannee dirqama atiis akkas taata. Fakkeenyaaf hiriyaa tokko qabaadhu jee understate. Hiriyaan keessan nama ice cream hojjetu yoo ta'e ati waa'ee ice cream beekuu baattus guyyaa waa'ee ice cream yoo si biratti taasise ati ice creamiin maal wantoota itti hidhamu ingiridentii isaa wantoota itti hidhamu isuma hin baratin beekte jechuudha guyyaa waan si biratti dubbatu. Yoonii fi nama waa'ee maallaqaa haasa'u yookiin waa'ee guddina haasa'u wajjin jiraattes guyyaadhaan atis waa'ee maallaqaa akkaataan itti argamu si galaa deema tujjaartaa jechuudha. Yoonii fi nama guyyaa waa'ee miskiinummaa waa'ee rakkoo waa'ee hin danda'u negatiivitti wajjin oolte atis yoo nama hanga fedhe poozitiivillee taate hin danda'u sammuun ta'e barachaa deemte jechuudha. Inni sadaffaan miskiinni tujjaarummaan koolleejjii digirii kanaa walittidha. Nothing connect with college and university. Waa'ee maallaqaa yuunivarsiitii wajjin walitti hin hidhatu. Universitiin college has nothing to do with money. The knowledge of money is not the way learned from school or university. Manni barumsaa waa'ee maallaqaas hin barsiisu, waa'ee professionaalis barsiisa. Lakka digirii dabalachaa deemtuuniif far away from maallaqa irraa fagaachaa deemte. Maaliif? Maallaqa jechuun akka maagneetiiti. Guyyaan ati isa tuttuquu fi guyyaan isaa wajjin wantoota isa fakkaatu wajjin shaakalaa yoo oolte iccitiin maallaqaa sii gala malee irraa fagaattee bakka wanni biraa jirtu dizaayinii biraa yaadni biraa jiru ooltee you live with financial struggle. Qabsoo maallaqaati wajjin wal qabaa jiraata. Why is the most educated people are poor or broke in the world? Wanni miskiina ta'anii yookiin broke ta'anii caccabanii addunyaa kana gubbaa hiyyummaan jiraataniif waa'ee maallaqaatirraa lakka digiriin dabalaa deemtuun irraa fagaachaa deemte. Hiyyummaan akkasumas dabalaa deemte jechuudha. Inni afuraffaa tujjaaratti fakkaachuu. Tujjaaratti fakkaachuu osoo hin ta'in tujjaaruuf hojjechuu. Tujjaara yoo faniin fakkaadheetti tujjaaruu hin dandeessu. Fakkeenyaaf namni biddeena faarseef beela nama hin baasu. Irra guddaan namaa tujjaara hin fedhu tujjaara fakkaachuu fedha. Kunis wantoota nama miskineessuu irraa yoo hojjette fakkeenyaaf namtichi biyya Naayijeeriyaa tokko abbaa isaatiin maal jee naannoo inni itti dhalate ganda miskiina baadiyyaa miskiina keessa jiraate abbaa kiyya an tujjaarummaan barbaada an fookii barbaada fookii ground plus 5 hojjechuu barbaada jee ilma kiyya tujjaartii fookii ground plus 5 hojjechuu barbaadde bulukeeta tokkorraa yaadii jee tujjaarummaa namoo keenya ni barbaanne garuu isteepii xiqqishoo waan nutti aanusa hin hojjennu waan sitti aanusa yoo hojjette bakka barbaadu sun geessa jecha. Inni biraa sa'a maallaqatti jijjiiru. Yeroo teetiif bakka kennu hanga ati yeroo teetiif kabaju naaf himu hanga ati tujjaartuu siif himaa jee steep jedhu. Hanga yeroo tee kabaju naaf himu hanga ati tujjaartuu siif himaa jee yeroo tee maallaqatti jijjiiru. Hojiiwwan yeroo teetii walitti deebiftee kuufama yeroo teeti san maallaqatti si jijjiirama. Isoon jaalala si jijjiirama. Irra deddeebiinsaa wanni ati hojjette maallaqa si jijjiiramuun hin oolamu. Inni jaffaan yeroo gaarii eegu dogongoroota gartee miskiinni hin beekne keessan yeroon gaariin hin jiru guyyaan diimaan hin jiru
guyyaan kun addaa miti guyyaan diimaa gurraacha dheeraa gabaabaan qabu guyyaan kanuma gaaf tokko waan akkasii godha giseenii fi sistemni tole gaaf tokko waan akkasii godha giseenii fi adeemsi biyya teenyaa mootummaan tole no never guyyaan akkasii hin jiru yoo dulloomtee fi yoo du'uu taate malee wanni sitti as deemu the older you become the weaker you become lakka guddachaa deemtu lakka ol deemaa deemtuun dadhabaa deemta malee wanni ati guyyaan haareenni guyyaan carraan hin jiru nothing is accident wannummaan accidentiidhaan akka carraatitti ta'eettiitu jaartu practice godhu dedication practice and action irra deddeebiinsaan wanni ati gartee hojjette namoota garee giseenii fi gaafatte gaafa sistemni biyya kiyyaa tole gaafa mingaan kiyya naa dabala gaafa waan akkasii harkadhee waa dalagaa jira sorry hin godhu lakka guddachaa deemtuun lakka yeroo turaa deemtuuni dadhabaa deemta malee wanni ati gaaf tokko gaafa akkasii gootu hin jiru guyyaan wal caalu hin jiru guyyaa bareedaan guyyaan akka keessa jirtutti hojjedhu haala keessa jirtu wajjin hojjedhu akkasitti moo'ee qabxiin inni biraa tujjaarummaan madda galii tokko ofirraan argamu tujjaarummaan zaa 10 daleetee zaa 8 daleetee zaa 10 daleetee hin tujjaaru yoo miskiin yoo haalaan miskiin ta'u tujjaarummaan kan argamu akkaataa itti maallaqni argamu qorachuu dura karaa daareeshina rooteeshina maallaqni sosoo akkamitti akka argamu qorachuu inni waan xiqqishoo takka illee yoo ta'e dura qorannaa dursa erga qoratte booda waan san irratti akka shanshalanni ittiin hojjetamu sistemni ittiin hojjetamu san sirriitti eega barbaadde kufaatii dogongora misteeka waan san irra deddeebitee daleetti inni san deebii akka galii hodduu si uumu san irratti pilaana lafa kaayyatu akka nama lafaa kaatee hojii humnaa ganama irraa kaasee hanga 16 hanga 18 hanga 20 hanga fiitii hojjette jijjiiramuu hin dandeessu because you have to handle you can't be rich tujjaarummaa yoo barbaadde you should have to work guyyaa tokko keessatti 1000 per hour guyyaan tokko sa'a 12 sa'a 24 akka guyyaa hojjetu sa'a 24 guyyaa tokkichaa kana keessatti akkamitti sa'a 10 tokko hojjedhaa yoo ta'e namoota hodduu wajjin hojjetu tokkoon tokko yoo nama 100 hojjette namoota 100 kana irratti sa'a ta'e hisaabbata yoo namni tokko sa'a tokko si dalage namni 100 sa'a 100 si dalage guyyaa tokko sa'a 100 akkasumatti sa'a baay'isu itti nama wajjin hojjette nama irratti hojjette malee sa'a 24 kophaatee hojjette jijjiiramuu hin dandeessu inni dhuma namni tokkollee hin tujjaarre inni kun qabxii addaati namoonni hedduun hin jaalatan namni tokkollee hin tujjaarre qacaramee hin tujjaarre employer hin tujjaaru hoogganaan isaa akka tujjaaru I'm sorry kaampaaniin ati itti qacaramte akka tujjaaru guuta jireenya kee guutuu kaampaaniin sana akka inni fooyya'u akka inni jijjiiramu akka inni tujjaaruuf hojjetta malee ati hin tujjaartu kanaafuu waan keetiif jireenya keetiif dhameensi hin jaa galatoomuu